Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fayyaa FB'dhaan akkam jirtu har'a viidiyoo mata dureen isaa qorichi qaamni saala dhiiraa akka sirriitti ka'u godhan yookaan Viaagraa jedhamu irratti qabannee dhufnee jirra. Qabiyyeeleen viidiyoo kanaa tokkoffaa qorichi kun akkamitti hojjeta, lammaffaa qorichi kun seeraan hojii isaa hojjechuudhaaf walqunnamtii saalaa dura sa'a meeqa dura fudhatamuu qabaa fi miidhaa dalgaa qoricha kanaa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu wajjin ta'a isiniin jenna. Qorichi Viaagraa yookaan qoricha qaamni saala dhiiraa akka ka'u godhan kunniin namoota rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa fi erga ka'ee booda yeroo walqunnamtii saalaa qaamni saalaa isaanii jidduutti kan jalaa dadhabuuf kan kennamudha. Qorichi kun of keessaa dawaa sildenaafiil jedhamu kan of keessaa qabudha. Innis kan hojjetu ujummoo dhiiga qaama saalaa dirri isaanii akka diriiru gochuudhaan akka qaamni saalaa sirriitti dhaabbatuu fi sirriitti jabaatu gochuudhaan jechuudha. Qorichi kun seeraan hojii isaa hojjechuudhaaf yeroo hedduu sa'a tokko walqunnamtii saalaa dura kan fudhatamudha. Haa ta'u malee al tokko tokko daqiiqaa 30 hanga sa'a 4 walqunnamtii saalaa dura fudhatamullee ni danda'a. Qorichi kun yeroo baay'ee miidhaa dalgaa hedduu waan qabuuf kan fudhatamuu qabu yeroo faayidaan isaa miidhaa dalgaa inni geessisuu danda'u caalee argame qofa ta'uu qaba. Kanas kan mirkaneessuu danda'u ogeessa fayyaa qofa. Kanaafuu miidhaan dalgaa qoricha kanaa hedduu ta'uu danda'a. Keessattuu namoota dhukkuba onnee, kalee, dhukkuba sukkaaraa, namoota dhibee biroo qoricha garaagaraa fudhatanii fi hormoon isaanii baay'ee deeme yookaan baay'ee raagan irratti rakkoon kun daran hammaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoo kanneen immoo namni tokko tokko odoo qabu akka qabu waan hin beekneef qorichi kun miidhaa dalgaa hamaa irraan ga'uu danda'a jechuudha. Odoo fayyummaa guutuu isaa odoo hin beekin qoricha kana yoo fayyadame. Miidhaa dalgaa kanneen illee iddoo gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Innillee miidhaa dalgaa baay'ee sasalphaa fi miidhaa dalgaa baay'ee hamoo ta'anidha. Miidhaan dalgaa baay'ee sasalphaa kan jennu kan lubbuu kan miidhaa hamaa hin taane gara fuulduraatitti ofuma isaaniitii kan baduu danda'an turtii yeroon booda kan ofii isaaniitiin badanidha. Isaan illee dhukkubbii mataa, dhukkubbii dugdaa, maashaalee fi dhukkubbii busaawwanii ta'uu danda'a. Inni biraa fuulaa fi morma irratti nama diimessuu, agartuun miidhamuu fi qaama irratti wanti tokko tokko bahuu, shiffitaan garaagaraa bahuu fi ol guraa fi haqqee kan kana fakkaatan miidhaa dalgaa sasalphaa qorichi kun fiduu danda'udha jechuudha. Rakkooleen kunniin yeroo baay'ee ofii isaaniitii guyyaa tokko lama booda baduu danda'u. Al tokko tokko garuu itti fufanii yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u. Keessattuu guyyaa 2-3 booda wantoonni kunniin hin badan taanaan ogeessa fayyaa deemnee mariisisuu qabna. Keessattuu haqqee fi ol guuraan guyyaa 2 yeroo dheeraa nurra ture jijjiiramuu yookaan jeeqamuu albuudota qaama keenyaa irratti rakkoo fiduudhaan rakkoo hamaadhaaf nu saaxiluu danda'a waan ta'eef dafnee ogeessa fayyaa mariisisuu qabna jechuudha. Rakkoon kun dafee hin badu taanaan. Inni biraa miidhaa dalgaa baay'ee hamoo ta'anidha. Miidhaan dalgaa baay'ee hamoo ta'an kanneen akka baduu agartuu yookaan ijji arguu dadhabuu, baduu dhageettii yookaan gurri dhagahuu dadhabuu fi akkasumas qaamni saalaa akka ka'etti yeroo dheeraadhaaf turu yeroo baay'ee sa'a 4 ol qaamni saalaa akka ka'etti ture taanaan tishuuleen qaama saalaa baay'ee miidhamuudhaan gara fuulduraatitti gonkumaa ka'uu dhabuu qaama saalaatiif saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa akkuma wantoota biroo alarjii ta'uu danda'a. Alarjii ta'uu mooyyuu wantoonni ittiin mirkaneeffachuu dandeenyu guutummaan qaamaa dhidhiita'uu, nama hooksisuu akkasumas sababa dhidhiita'uu qaamaa keessattuu naannoo mormaa fi hidhii kunniin dhidhiita'uutiin ujummoon qilleensaa cufamuudhaan sirna hargansuu irratti miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Inni biraa akkuma isiniin jenne qorichi kun kan hojjetu ujummoolee dhiigaa qaama saalaa dirri isaanii akka diriiru gochuudhaan isiniin jennee jira. Kanaafuu yeroo kana dhiibbaan dhiigaa akka garmalee gadi bu'u gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu keessattuu namoota rakkoo onnee fi rakkoo dhukkuba dhiigaa sirna dhiigaa walii wal qabatan qabanii fi dhukkuba sukkaaraa qaban irratti dhiibbaan dhiigaa akka malee gadi bu'uudhaan sababa qoricha kana fayyadamaniif dhiibbaan dhiigaa garmalee gadi bu'uudhaan rakkoo baay'ee hamaa fi akkasumas hanga lubbuu dabarsuutitti gahuu danda'a. Inni biraa dhibee onnee tasaa yookaan acute heart attack fi dhukkuba sammuu keessatti dhiiguu fa'aallee fiduu danda'a jechuudha. Keessattuu namoota dhukkuba onnee fi sirna dhiigaa wajjin wal qabatan namoonni qaban rakkoo kanneeniif saaxilamuu danda'u jechuudha. Kana yoo jennu garuu namoota kaawwan irratti hin fidu jechuu odoo hin ta'in rakkoon kun daran
namoota rakkoo kan hin qaban irratti cima yookaan hammaata jechuudha. Walumaa galatti qorichi kun miidhaan dalgaan isaa hedduu waan ta'eef ogeessa fayyaa odoo mariisisin, fayyummaa qaama keenyaa odoo mirkaneeffatinii fi ogeessa fayyaatiin odoo nuuf hin ajajamin qoricha kana tasuma fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Siniin jedha haga ammaatitti obsaan waan wajjin turtanii dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa siniin jenna. Gara fuulduraatitti viidiyooleen kana fakkaatan baay'ee gaggabaabaa ta'an fi baay'ee barsiisoo ta'an akka dafanii isin bira ga'aniif chaaneelii yuutuubii keenya Fayyaa FB'dhaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Maamiltummaan keessan itti haa fufuu. Galatoomaa fayyaa ta'aa. Fayyaan uummata keenyaaf.